Summi nuti ta'aa jiru nu rakkisaa jiru namuma kalees uummata miidhaa ture garuu caasaa keenya keessa jiru. Akkuma amma federaalaa irratti jalqabne sana hin jira dookumentii gaggaarii qaba. Dhokatee miti kan hojjete sassaabnee mana hidhaatti galchina. Warra mana amantummaa ta'e. Kan hin goone mataarraa jalqabne amma hundi keenya bar inni yakka hojjetes inni waan gaarii hojjetes waluma faana jirra. Waluma faana jirra. Addan baane seecaamne. Akkuma amma federaalaa irratti jalqaban meetii xixiqqaan bara Oromiyaa keessa jira. Meetii kachi jiru duwwaa miti. Warri xixiqqaan mataadhuma mootummaa naannoo Oromiyaa irraa jalqabee biiroolee Oromiyaa irraa jalqabee hin jiran magaliitti. Kana duukaa deemnee funaannu taanaan cubbamaa fi yakkamaa fi namni nagaa walitti makatee waliin balaaleffatamaa jiraachuunis irra jira. Waliin jibbamaa jiraachuun irra jira. Adda bahuutu irra jira. Namni akkasii immoo afaan qabatee ta'u namni hate Waaqayyo takkaa cubbuutti nama hin galchin malee namni takkaa cubbuu wajjiniin walitti madaqe hin foolata. Hin foolata. Hin taa'u. Waan ta'eef isa kana qorannaa gahaa jalqabaa jirra. Hamma gadiitti qoranne namni karaa kamiin haa ta'u kam yakkas hojjete. Uummata nyaata deebi'ee jeequudhaaf caasaa kana laamisheessuudhaaf dadhabsiisuudhaaf hojjetu seeraan akka inni gaafatamu gochuudhaaf qorannaa isaa jalqabnee jirra waan ta'eef hamma gadiitti hojjechuudha.